السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا جلالي كناف توب سنين جدا جرا جرتو دعوتوتا كيا أربع برانكي أدا بدي سنين دوفي ير جلكبا يروسينتن لايك شير سبسكرايب كرولان channel كل هراوان تيف ليه جبيسا سنين جدا أما هرياك يتوكو تيم بالبلا هرياك يتوكو ما جدان برانك اللي ما دينيو جتني ميرا ما نجتو انتيو هذا هو ركياتني مالي في اتبربلتين زياد نما سيتو ميتي زياد أما لنكبو بنتي نما سيتو ميتي تيتي سنة قتني كان ما تيتي رو كان كين قبيني مالي جتني مارسي قولي جدي بلا تبوسا هنگر مارسي ناو دينكرا Hello. السلام عليكم. كم سنة قامي؟ جرتا كم؟ والله الحمد لله كم فيا كيتي؟ الحمد لله لسه نجي أخوت واسق أفتي ورباده والله ولمتي بريدا ناقين كرب بيتيجرو جت في ماله نم يطلع بيتا سو جماعتني تمان دبي تمان نم نياتا مال يبغى ميرا ما تاني مال جتين أدوما يجون نمني عمله نمات في كيس نمال لين بين اللي سو وانا رجعت وما ركون كابو أتي يجون كواجين يعني تنين توينه ركوا في بنو لبالين دبرسينه تنين جن مال جت ميرا ما تانزيا نمسيتو ميتي nama bultisi ta'uu miti kanaaf amalan qabu bultisiin ta'uu argitee teettetti ni sa'idee akkanuma yeroo kan keessitini maaliif jetteen maali kana mara jechuun ani kanatti millee jechuun warruma yeroo ati haasoftu waan ati haasoftu dhageetu naaf himani isiin moo itti bilbileetini yoo jedhu isiin telefoona ufa kaleessa telefoona cuftee jirti telefoonni isiin dalagu maali isin jedha kana mara deegada naafatti waa'ee isii waliin haasofneetumaan jechuun isilee nagaafattee waliin haasofneetumaan sirraan baani. Situ jedheen. Ziyaad nama bultisii ta'uu miti bultisiin ta'uu amalan qabu bultiidha siin ta'uu ati teettini waan isa eeduuf takka illee hin qabdu teetti akkanumaan yeroo kan kee fixinii jedheeni muusanii jedhan. Namicha atu cakasi atu yoo waan jette ni beekta eenyu biratti akka jettellee beekta yooma akka jettellee hin beekta ati ndagamu kanaafuyyuu wanni jechuun wanni kana jetteeniif maali isiin jedha. Maali namni beektaa waan namni jedhin lafuma fudhatin namni namarraan kaa'u homati jettee namni waan tokko waan namni jedhin namni lafa fudhatin waan namarra kaa'u tokko illee jiru beektaa homati jette natti mani. Ansi amanu dhabiinsaa miti jechuun anama yoo isiin telefoona ufadhe dheengan si waliin anaafati waliin haasofneetin erga jennee saafee waliin haasofnee galgala yoo ani irratti bilbilu telefoonni si telefoonni si cufaadha intala ku telefoonni si ufa gaafa galgala saniiti jechuudha yookaan yeroo intarneetiin jedhallee bakka intarneetiin jiru itti raawwateetiin naa bilbilti turte ufa ka dheengaddaa jechuun dheengaddaati anamma kaleessa natti mani kaleessa guyyaa natti mani ani immoo yoo irratti na yaaleetiin hin jedhu akka qaqqabii telefoonii naa seenuu dide wanni sun immoo dhugaa ta'uu sirraa immoo jechisan atamma dhugaa ta'uu waan jecha kana atamma isin jechuun dhugaa ta'uu waan duraan amanne tureeyyuu achirratti jechi kun akka dhugaa ta'e isin telefoona cufachuun isi jechi kan kee kana dhageettee isin telefoona cufachuun isi an achirratti amani. Asa berarti tu syabatan sini tak gesu, wani buai kalau cuma ada yang
kanaaf ati amma jechuun yoo namni akkamitti waan akkanaa kan ani tasumaa yoo waan akkanaa hin jettan jedhee tasumaa yaadallee hin beeku namni ilmi namaa kun beekta wajjuma nyaatanii raawwataniituma amma ati fakkeessadhaaf akkas hin jenne atama saalfatteetumaan malee obboleessa kiyya yoo caqasatti jechuun yoo ofii mataa keetii eddaafi immoo yoo isiin fakkeenyaaf amma ziyaarsiin ta'u afachi ziyaarsiin ta'u ziyaada akkanaa ziyaada nama akkanaati amalli isaa akkanaa jetteeni miti ofii ani si amanu dhabuu miti ani amma kasi amanu ilmi namaa beektaa ka amanamu rabbii qofa tokko qofa malee ilmi namaa amanamu rabbii tokkicha malee kanaafi namni akkamitti waan ati hin jedhin namni sirran kaa'u waan ati hin jedhin takka namni lafa fuudhatti ni sirran kaa'u hoomati jette kanaaf amma isin amma bar telefoonan kaaftu obboleetti bitti bilbileetiin hin jennaan inni kaleessa hin bootti telefoonan kaa jechuun telefoonni isii cufaa jira telefoonni hin dalaguu obboleetti takka beektaa jechuun maal taate jedhanii kaleessa isiin iddoo ibaa jirti bakka barnootaa jirti yoo itti bilbileetiin hin gaafadhee jedhu telefoonni kaleessa yoo ani itti bilbileetiin hin jedhu ni bootti achi booda telefoonni isii cufaadhaan ni cufattee telefoona naan jette kanaaf atamma yoo anaaf isiin wal dhabneetiin hin jenne yoo ofii itti barbaadde malee wanni achi keessaa argatu tokko maaltu jira. Kanaafuu namni irraa kana laalu beektaa jechuun akkana naataati akkas naataati namni irraa kana laalu maaliif yoo ayyeeka yoo diiga malee yoo anaaf isii wal dhabsiisu taate malee wanni achi keessaa argatu tokko maal jecha akkanaa siyaasiin ta'u jechuun jettuun kana. Kanaafuu atamma maaliif lolta'e waan tasgabbii dhalatti immoo qabda wanni si lolchiisu hin jiru amma waan ofii dara ideef. Waan atamma waan ofii dara ideef amma akkatti lolta. Waan ofii akkatti dara ideef akkatti lolta malee akkatti kana mara wanni si lolchiisu tokko illee hin jiru. Kanaaf amma haya telefoona kaasuu didde obboleettee bilbilaan obboleettiin kaleessa irraa ni bootti telefoona nurraayyuu kaasuu didde telefoonni isii cufaadhaan aan jette kun amma sababni eenyu sababni kana amma naaf isii yoo addaan qabaanu illee taate sababni isii malee wanni baa wanni sababu tokko illee tasumallee hin jiru kanaaf argite mi'a. Yoo argiteetiin waan biraan irraa qabatte malee waan waa'ee kanaan itti yaadee hin beeku isillee illee dubbadhee hin beeku ilmoo waan akkanatti yaadda jedhee naan jettadha jedheetiin hin beeku laalu namarraa dhageettee isiin isin jette kabiraa dhiisitiin naan jetta jedheetiin hin yaadu waruu akkanaayyuu sin seene isiyyuu. Akkasi kanaaf biraankiidha dhiifamaa sin jedha dhiifama guddaa. Dhiifama guddaa biraankiidha. Yaa jechuun biraankiidha waan ta'eef dirqama wanni goote tokko illee hin jiru dhiifama daawwattoonni si dhageeffataa jiranii daawwattoonni kiyya kanaaf dhiifama godheefi jedhiin irratti cufate kanaaf itti deebisa milyoona irraa kaasetiin hin jedhe na hordofaa. Cufatee direen jiraa hin aare. Hello. Maali telefoona maal cufattare? Dhiifama siin jedhee bar. Dhiifama siin jedhee bar. Dhiifama siin jedhe. Saayibii dhiifama. Dhiifama guddaa. Dhiifama ayyee dhiifama
daawwattoota dhiifama jedhiin. Salaam irratti qara egaa dhiifama jedhiin. Inni dhagaa dhiifama jedhiin jedhe daawwattoota dhiifama jedhiin. Ayyee daawwattoota fi kabajamtoota kiyya dhiifama jedheetiin hin jiraan turkiin sallee jechita waan ta'eef kanaaf akka viidiyoo ibaatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.